jirtu nagaa keessanii har'ammoo viidiyoo kanaan writing section waliin ilaallaa jechuudha. Writing keessaa jalqaba kan laallu jumbled word dha. Jumbled word kan jennu sentensii nuu kenna. Sentensiin nuu kenname sun immoo jechoota callisee jechoota nuu kenna jechuudha. Jechoota sana hima sirriidhaan barreessuudha jechuudha. Hima sirrii keessatti akka barreessuun nu ajaja jechuudha. Okay? Kanaaf nu jalqaba zee commonly this there cat so kana maal goona jechuudha. Gara hima sirriitti yeroo barreessinu filannoo kana keessaa kan jedhu laalla jechuudha. Okay, kana gochuudhaaf wanti isiniin gorsu gaafa gara seentanu kallattiidhaan kana sirreessee barreessa jechuudha yaalina filannoo dubbistu jechuudha. Gaafa filannoo dubbistan yaadni isaas ni dhufa waan ta'eedhaaf. For example, amma fakkeenyaaf maal jedha jalqabatti cats are these as commonly what referred to the house. Cats are these kun adurree as commonly jennee akka itti ibsuun ni ulfaata. Okay, kanaafuu maal jenna kan biraa moraal ta'u jechuudha. Commonly refer our cats to this house are these. Lala gaafa akkasiin miira tokko yoo kennu jechuudha. These are commonly referred to as the house cat. Argitanii amma these are jarreen kuni commonly referred to as the house cat. Akka house catitti yookaan akka adurree manaatti kanneen nuyi agarsiinu isaan kanadha. Isaan kun adurree manaati. Argitanii akkas gaafa jennu seensiin nu kenna jaansari sii ta'a jechuudha. These are the cat as commonly referred to as to house. Kun adurree gara manaatti refer godhamanudha jechuun danda'amu jechuudha. Bifa kanaan caala that kana yoo ibsine gaariidha jechuudha. The answer is C ta'a. That explanation bifa kanaan dubbisuu dandeessu the correct order form grammatically correct sentence kan ta'e isa kanadha. This gaafa nu subject agarsiisa waan ta'eedhaaf. Okay? And are commonly referred to as kan jennu immoo verbiidha jechuudha. Verb phrase jechuudha. And as the house cat kan jennu complete the meaning dha. Bifa kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Okay, the next question in car kan jennu kana gaafa dubbisnu that kana keessaa ilaalla jechuudha filannoo keessaa. We can talk here and bring in. Gaafa nu seensiin nu kenna we can talk here. Iseedhaan dubbannee keessatti fiduu dandeenya. Kan jennu kun hiika that means seensiin nu kennu jechuudha. Okay, we and here talk can bring in. Kun yeroo akkasii tapha fakkaata jechuudha yeroo laatan hin ta'u jechuudha. We and here nuyi fi iseen talk in dubbanna can bring fiduu dandeenya akkasiin jedhamu jechuudha seensiin kennu. We bring here nuyi sii finna in keessa finna. And can talk keessa finnee kaane dubbanna hin jedhamu akkas. Bring here in laala keessa fidaa yookaan immoo walgalchaa seensisaa bring here in here akka jechuudha. Kanaafuu bring here in gidduu kanatti kan galchaaru bring here in and we can talk sana booda erga yoo galchisanii booda dubbachuu dandeenya waan ta'eef seensisaatiin dubbanna. Therefore the answer is digital jechuudha seensii qaba jechuudha. The next question gaafiin itti aanu maal jedha next then going do who kana jechuudha. Kana sirreessuudhaaf maal goona do you know who is going to pick up them up. Amma kun seensi sirriitti nuu kenna jechuudha. Do you know who is going to pick them up next? Next kan fuudhuudhaa deemu beektaayi. Okay? Kanaafuu this is the correct one jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf you know who is going to pick them up next. Yeroo jennu you know gaaffii taanaan duudhaan jalqabuu waamna waan ta'eef duu maal gochuu as dhufe hin ta'u jechuudha. Okay, who is next going to pick them up? Do you know? Do you know jennee jalqaba irratti hin finnu. Do you know jennee maal gochuu qabna? Do you know who is jechuudha. Do you gaaffii irratti jalqaba irratti do you kan fiduu qabna jalqaba irratti fiduu qabna jechuudha. Asitti maaltu ta'e? Do you know sirriidha. Who is next going to pick up? Who is asitti next kun as dhufuu qabdi jechuudha. Malee jalqaba kana akkasitti fidnee pick up them hin jennu jechuudha. Okay? Maal jechuu qabna? Pick them up jenna jechuudha. Pick up them tun taane pick them up next jennee bifa kanaan dubbanna. The answer is A ta'a. Itti aansinee kan laallu section 2 punctuation and capitalization dha. That sirna tuqaaleetii fi qubuddeessa seenuu jechuudha. Afaan Oromoo keessatti qubeen guddaan bakka kamitti seenuu qaba. Sirni tuqaalee bakka kamitti seenuu qabu kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Isa kamtu keessaa sirriidha kan jedhu jechuudha. A irratti kan fakkeenyaaf maal nu jedha? If you go markatto, you markatto dhatte yookaan markatto yoo deemte, you will need to buy the following. Kan armaan gadii bituu qabda. A shirt, a jacket and a coat. Laala kun amma sirriidhuma jechuudha. Maaliif if you go markatto yaadicha irra yaafee waan ta'eef komaa godhee jechuudha. Okay? Kanaafiyyuu komaa godhee waan ta'eef sirriidha jechuudha kun asii. Okay? Kanaafiyyuu you will need to buy the following.
the following jennee maal gochuu qabna asitti kolonii galchuu qabna yookaan tuqlamee galchuu qabna jechuudha. Colonies galchuu maaliif wantootni tarreessuu deemnutu jira waan ta'eedha. Shirt qomaa jira. A jacket and a coat sirriidha. Therefore the answer is A ta'a jechuudha. Kan itti aanu maaf hin taane if you go to markaatoo yoo deemte kun sirriidha asitti. You will need to buy the following. The following jennee as koloniin jiraachuu qabdi. Kanaaf ta'uuf jechuudha kun. Okay, if you go to markaatoo you will need to buy jennee asitti finna miti. Asdha kan galuu qabu malee iddoo kana miti jechuudha. Hin ta'u jechuudha kunis. If you go to markaatoo you will need to buy the following jennee jennee callisnee komaa goonee darbuus hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf the answer is A ta'a jechuudha. The next question is when he wanted to visit the Soar River. Laala asitti wanti nu beekuu qabnu then akkuma deddeebiin jechaa ture then definitedha. Definitedha jechuun murtaa'aadha jechuudha waa'ee waan dubbachaa jiru sanaa. Kanaafuu Soar Riveriin kuni wanta jalqaba waa isaa dubbanne wayiiti jechuudha. Jalqaba waa isaa dubbanneera. Kanaafuu beekan jennu yeroo baay'ee maal fayyadamna kan biraadhaani for proper noun ammas proper noun maqaa dhuunfaatiif jechuudha. Kanaafuu maqaa dhuunfaa taanaan immoo qubbuddeessaa barreessuu qabda. Soar S'in asitti qubbuddeessuu qabdi. River qubbuddeessuu qaba jechuudha. He stayed at Khalifa Hotel. Khalifa Hoteliin asitti H'nii fi K'n maal ta'uu qaba? Qubbuddeessa ta'uu qaba. Asitti yaa K'n keenya qubbuddeessadha. H'n garuu qubee guddaa miti. Kun qubee guddaa ta'uu qabdi jechuudha. Kanaafuu kun deebii ta'uu danda'u jechuudha. When he wanted to visit the Soar River asitti immoo laala S'in qubee guddaadha sirriidha. Riveriin garuu asitti qubee guddaa ta'uu qaba. Maaliif? Proper nounidha waan ta'eef kanaaf kunis sirrii miti jechuudha. Okay? Okay, when he went to visit the Soar River asitti laala S'in keenya qubee guddaadha. That sirriidha. Riveriin sirriidha. He stayed at Khalifa. K'n keenya qubee guddaadha. Hotel H'nis qubee guddaadha jechuudha. Therefore the answer is C ta'a jechuudha. Okay, what about the answer? What about the D? When he wanted to visit the Soar River, laala river kan jettu irriin keenya itti maal taate qubee xiqqaa taate jechuudha. Okay, kanaafuu small letter ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu kun deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. The answer is C dha jechuudha. Okay, what is the question? What is the for lunch? What is the for lunch? Asitti what is the for lunch jennee kaane bifa kanaani gaafanna yoo ta'e gaafii mallattoon gaafii as keessa galuu qabdi. Exclamation keessa galuu qabdi jechuudha. As keessoo kana galuu qabdi jechuudha. Okay? Malee arara ta'uu hin dandeessu jechuudha. Mallattoon gaafii maal ta'uu qabdi? Keessoo galuu qabdi jechuudha. Kanaafuu kun sirrii miti jechuudha. Martha shouted. Marthaan shout godhu kan ni iyyite komaa yes. Leave me alone jettee iyyite jechuudha. Kanaafuu kun sirriidhaan barreeffameera waan ta'eef the answer is B ta'a jechuudha. Okay, come here she said. Come here erga jennee booda come here jennee asitti exclamation gochuu qabna jechuudha. Okay, malee kun keessan galu jechuudha. Kanaaf kunis hin ta'u jechuudha. I read Romeo and Juliet. Romeo and Juliet dubbise jedhe. Romeo and Juliet maqaa kitaabaadha. Kanaafuu Romeo and Juliet barbaanne keessa galchuu dandeenya barbaanne keessa baasuu dandeenya jechuudha. Yeroo inni Romeo and Juliet keessa galee barraa'u jira yeroo inni keessa ala ta'e barraa'u jira jechuudha. Kanaafuu asitti nuyi maal miti jechuudha shuurii miti jechuudha. Okay? They are not sure. Okay? Therefore shuur kan taane deebisuu dandeenyu sabbii irraati jechuudha. Therefore the answer is B ta'a. Okay. Kan itti aanu jiru word spellingidha. Jechoota gaafa barreessinu spellingii yookaan akkaataa qubeessuu keenya kan ittiin qoramnudha jechuudha. Innis which one of the following word is correctly spelled? Kana mangadii keessaa kan spell godhame sirriitti waan kan qubeeffame isa kamidha? Decisive jennee akkasittiin barreessinu. Ifama asitti decisive barreessuudhaaf iddoo kanaan fayyadamuu dandeenya. Daat kun decisive sirriidha sirriitti kan qubeeffamedha. Exclusive jechuudhaaf akkasitti barreessuu hin dandeenyu. Intentionally akkasitti barreessuu hin dandeenyu jechuudha. And sustainably akkasitti barreessuu dandeenya jechuudha. Therefore the answer is kana ta'uu danda'a jechuudha. Caalaatti kan mijataa ta'e Eedha jechuudha. E filachuu dandeessu. Asitti diinillee sirriidha jechuudha. Diinillee sustainably sirriidha. Kanaaf tokko keessa irra decisive sirriidha jechuudha. Daat eeguutu dandeenya jechuudha. Okay, which one of the following word has correct spelling? Kana keessa immoo kan correct spelling qabu isa kamidha? Okay, resolution jennee bifa kanaan miti kan barreessinu. Resolution jechuudha akkasitti barreessuu qabna jechuudha. Kun bifa kanaan jechuudha. Kana jechuun asitti isa kanaan barreessuu qabna jechuudha. Maaliif resolution jennee bifa kanaan barreessina malee kanatti asitti ST kanaan galchinu jechuudha. Tiidhaan barreessina malee jechuudha. Conclusion sirriidha kana biyyi keenya deebiidha jechuudha. Dominion kan jechuudha kanaaf kana barreessuudhaaf maal gochuu qabna? Dominion jennee bifa kanaan barreessu. Asitti aayita asitti hafte jechuudha. Argument kan jedhu immoo argue yoo jenne akkatti barreessuu dandeenya. Argue yoo jenne bifa kanaan barreessuu dandeenya rakkoon qabu. Argument inni barreessuudhaaf garuu UEE kanaan fayyadamnu jechuudha. Argument inni bifa kanaan barreessina jechuudha.
akkas ta'e jechuudha kan barreessuu qabnu. Therefore the answer is B ta'a. Inni kan biraa kan ilaalu section for paragraph coherence. Paragraph coherence yookaan paragraafii tu senteensii nuu kennama askeetti. Senteensii nuu kenname ka'ee senteensii sana bifa tartiiba qabuun paragraafii ijaarraa jechuudha senteensii nuu kenname irraa jechuudha. Kana bifa baay'ee salphaa ta'e tokko isinitti agarsiisa. Innis gaaffii akkasiin dhufu laalaasi. Eera kan jiru D dhaan jalqaba, B dhaan jalqaba, C dhaan jalqaba, A dha jechuudha. Paragraafii tokkittii kana keessa topic senteensii argattan jechuudha. Okay? Topic senteensii beekuu qabdu. Topic senteensii yoo argattanii jettanii topic senteensii jalqaba dhufudha. Topic senteensii tokkicha yoo beektan daat xumurame jechuudha. Deebisaa argattan jechuudha. Maaliif topic senteensii kan deddeebi'ee dhufu hin jiru jechuudha waan ta'eedhaaf. D, B, C, A jechuun laala kun hundisaayyuu topic senteensii garaa garaa qaba jechuudha. Kanaaf topic senteensii tokkitti yoo argattan deebisaa argachuu dandeessu jechuudha. For example, jalqaba irratti kan jiru A fakkeenyaaf A kan jiru A D irratti miti asii jalqaba irratti miti in taa'amu ta'u kan jiru laala senteensii sana. It is also it eenyudha itiin kun eenyu agarsiisaa wanti ta'e wayii fuuldura darbeera jechuudha. Kanaafuu kun maal ta'uu danda'u topic senteensii ta'uu hin danda'u jechuudha. Okay? Okay. Biira kan jiru immoo ilaala. Biira kan jiru maal jedha? Money is used to buy goods and services. Information yookaan odeeffannoo guutuu nu kennaara jechuudha. Jalqaba irratti. Kanaafuu kun maal ta'uu danda'a jechuudha? Topic senteensii ta'uu danda'a jechuudha. Therefore topic biin kan jalqaba irra jiru kun bii irrattidha jechuudha. Kanaafuu bii ta'a jechuudha. Saansaris biidha inni bifa kanaan ibsuu hin dandeenya jechuudha. Kan biraa it is jedha asitti fakkeenyaaf it jedha. Itiin eenyudha? Jalqaba wanti ta'e darbeera waan ta'eef hin ta'u. This gaafa wanti ta'e jalqaba darbeera waan ta'eef topic senteensii ta'uu hin danda'u jechuudha. Okay. Kanaafiyyuu biirra kan jirtu deebii taate jechuudha. Okay, erga deebii ta'e mee akkamittiin ta'e kan jedhu ilaalame. Money is used to buy goods and services. Maallaqni meeshaalee garaa garaatiif tajaajila garaa garaatiif meeshaalee garaa garaa bituudhaaf tajaajila garaa garaatiif illee nu fayyada maallaqni. Hayyee siit ittaanaa nuun jedha. Siin ittaane maal jedha? It is used to source to fulfill basic needs. Basic need keenya illee guutuudhaaf nyaata, uffata fi mana kee jiraatanu kun basic need kanneen jennu isaan kanadha. Isa kana ittiin guuttachuuf nu fayyada. Yes. Tartiibuma sirriirra jira jechuudha. D ittaanaa jedha. This means you will not starve if you have it. Starve hin taatu hin beeloftu yookaan hin daat miidhamtu jechuudha. Yoo maal ta'e yoo kana qabaatti yoo maal na qabaatti. It also source of comfort in life. Comfort in life dha jechuun kan ta'an dura. Comfort in life fi jireenya keessatti haala mijataadhaaf bashannanaaf wantoota kanaaf illee mijataadha jechuudha. Okay? Kanaafiyyuu madda kanaati jechuudha maallaqni. Jennee bifa kanaan ibsuudhaaf B mijataa therefore the answer is B ta'a jechuudha. This is the correct order dha jechuudha. Kun orderii isa sirriidha jechuudha. The next question gaafinittan some 19.5 million of them are lala of them are topic sentence ta'uu danda'a hin ta'u maaliif of them are jechaadha. Them kan jennu eenyudha hin beeknu jalqaba wanti ta'e darbeera jechuudha. Waan darbe sana beekuu qabna ammas. Okay, biirra kan jiru maal jedha? The misery will continue. Miidhaan kun itti fufaadha. The misery inni kam will continue unless place this. Misery inni kam hin beeknu wanti ta'e dura darbeera jechuudha. This kam has kept hin beeknu jechuudha. Diin maal jedha? Today har'a about 59.5 million people are forcibly displaced worldwide. Akka addunyaatti bakka jiraatan irra buqqaafamaa jiru namoonni amma kanatti ta'an jechuudha. Namoonni miliyoona 59 kun buqqaafamaa jiru yeroo har'aa kana jechuudha. Therefore diin keenya topic sentence ta'uu danda'a jechuudha. Topic sentence kan jalqaba dhufe C irrattidha. Diin kan jalqaba dhufe jechuudha. Kanaafuu the answer is C ta'a jennee kanaan deebisna jechuudha. Okay, C maal jedha? D A C B. D dha jalqaba kan jirudha. Jalqaba kan jiru taatu kanaan kuno tartiiba sirriidha kan jiru sagantaa jechuudha. Gaafinittaan akkasuma jedha. It helps break the cycle of poverty. Cycle of poverty break gochuudhaaf nu fayyada. Eenyu it illee nu baate in nature. Kanaafuu kun topic sentence ta'uu hin danda'u jechuudha. Okay. This gaafa jedhe topic sentence ta'uu hin danda'u kunis maaliif wanti ta'e dura darbeera waan ta'eedha. In this context isa kamiin keessatti in this hin beeknu waan ta'e. Okay. Kanaafuu the answer is D jechuudha topic sentence maali? Despite benefit of education faayidaa qabaachuudhaan wajjinu many people still lack access to quality education. Namoonni baay'ee maal dhabuun quality education argachaa jiran. Jennee ibsaara waan ta'eef diin topic sentence dha kan diin jalqaba irra jirutu answerii ta'a jechuudha. Okay, A maaltu A tu jira hin ta'u jechuudha. B maal C tu jalqaba irra jira hin ta'u jechuudha. C maal B tu jalqaba irra hin ta'u jechuudha. D maal D tu jalqaba irra jira. The answer is D ta'a jechuudha. Jedhee kanaan deebisuu dandeenya jechuudha. This is the correct order. Correct order keenya isa kanadha jechuudha. Gaafinittaan akkas jedha. I saw your vacancy announcements. Vacancy announcement arge for the marketing job ila. Nan arge vacancy announcement yookaan beeksisa bakka duwwaatu jira jettanii isin marketing job beeksisa baaftan sana arge.
jechaadha jechuudha. Kanaaf iyyuu gaafa jalqabuma odeeffannoo jalqabaarraa nuu kenna waan ta'eef this ta'uu danda'a topic sentence keenya ta'uu danda'a jechuudha. Kana in fact I have 5 years of amma namni tokko kana waan akkasii gochuudhaaf yookaan immoo that hojii irratti apply gochuudhaaf in fact aan muuxannoo waggaa amma kanaan qaba jechuu danda'a jalqaba lafaa ka'e aan muuxannoo amma kanaan qaba maal jechuu danda'ama jechuudha jalqaba bakka itti annaansuu sana argee beekuu qaba waan ta'eef jechuudha kunis hin ta'u jechuudha kanaaf kun I would be an asset ta'uu danda'a siniifi what asset asset liability waan jennutu jira that jechuun kunis bakka biraa ta'ullee baay'ee sin fayyadu waan ta'eef qabadha asset and liability jechoota waliif faallaa ta'an jechuudha. Asset kan jennu wanta maallaqa nuuf fiduu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf house mana kan keenya manni kan keenya kan kireeffannu yoo ta'e mana kireessinee kan jennu yoo ta'e jeejaa maalirraa arganna maallaqa irraa arganna. Kanaafuu maallaqa nuuf fida waan ta'e maal jechuudha kuni asseetiidha jechuudha house. Liability dha mataa isaatii house isin kaasuu dandeenya house ta'u yeroo kamiin house liability nu ta'a yeroo ofii kan keenya keessa jiraachaa irraa jennee fudhanna. Garuu jeejeetti immoo galiin nu irraa argannu hin jiru jechuudha. Yookaan immoo keessa jiraachaa hin jiru jennee fudhannu. Keessa jiraataa jiru mana duwwaa ta'aa jiru. Manni kun duwwaa ta'aa jira. Mana duwwaa ta'aa jiru kana immoo gibiratti kaffalaa jira. Maal gochaa jira? Maallaqa borsaa keenyaa fuudhaa jira. Bu'aa nuuf fidaan jiru jechuudha. Yeroo maallaqa borsaa keenyaa fuudhu kana maal jechuudha? This is liability jechuudha. Fakkeenyaaf food nyaanni wanta maallaqa borsaa keenyaa fudhatudha jechuudha. Maallaqa borsaa keenyaa fuudha waan ta'eef liability jenna jechuudha. Kanaaf iyyuu daayirektiin sana qofa hin taane akkaataa sanatti hundaan wanti maallaqa borsaa keenya irraa fudhatu wanti maallaqa borsaa keenya hir'isu hundi liabilityidha. Asseetiin immoo wanta maallaqa nuuf fidu jechuudha. Namichi lafaa ka'ee amma asitti gaa asseetii keessan isinii ta'a jechuu hin danda'u. Lafumaa ka'ee akkanan jedhamu jechuudha. Okay? Suutaan dubbatee kanaafuu asseetii illee isiniin ta'a jedhee tuma irratti gara boodaa irratti dubbata malee. Okay, I am interested in position and like your company's mission. Positionii sana keessatti yookaan job marketing joobii keessatti interested ta'e fedhiin godhadhe achi keessatti. Kanaafuu positionii isa kam marketing keessatti. Kanaafuu maal gochuu marketingin dursuu qaba jechuudha sentensii kana keessatti. Okay? Therefore the answer is A dha maaliif A'n kan dursee jiru waan ta'eef asirratti. Okay? This is the correct coordination kanadha jechuudha. Section 5 kan laallu kan itti aansine letter writing dha. Writing dha jechuudha. Writing keessatti letter writing kun xalayaa barreessuu dha jechuudha. Which one of the following could be the right opening to a letter to your close friend? Close friend dhaaf yookaan hiriyaasitti dhiyoo tokkoo fi gaafa xalayaa barreessitu kan armaan gadii keessa opening ta'uu kan danda'u yookaan immoo bantuu kan danda'u kan ittiin banuu dandeenyu kamidha? First of all, I would like to apologize for not being able to jennee ibsina hunda dura waan hundaan duratti akkasidha jennee akkasitti naasaamuu hiriyaadhaan. Okay? I would like to send you this better okay, deebii waan mul'ateef gad deebise yeroo qormaata hojjetan akkasitti afaana jalqaba maal gochuu qabdu jalqaba yaaduu qabdu jalqaba itti yaaddanii kaatanii deebii isaa ilaaluu qabdu. Okay? Kanaaf iyyuu isinis jalqaba tu deebii isaa ilaalii maal gochuu qabdu itti yaadaati deebii guutaa kaati isaan guutus ta'u isa asirra jirus maal gochuu qabdu isaan guutuu ergasii guutuu qabdu jechuudha yookaan ilaaluu qabdu jechuudha. Kanaafuu jalqaba ofii keessanii guutaa. Okay, hundaafuu asitti which of the following could be the right opening kan ta'uu danda'u. First of all jenneen jalqabnu jechuudha keenyan gaafaasu. I would like to send you this later hoping that everything is I would like xayaa kana si erguu nan jaalladha. Maal akkanaaf dachamaa maal jennee naasumnu jechuudha. Hiriyaa keenya jalqaba gaafa arginu maal jenna akkamati nagaadha jenna jechuudha afaan Oromoodhaan iyyuu. Kanaafuu jalqaba nagaa gaafanna jechuudha. Hi jenna jechuudha. Daad akka afaan Ingilifaatti kanatu beekamaa jalqaba hiriyaa taanaan hi. Okay, it has been long time since you arrived. Okay, erganaa barreessite kana ta'eera. Therefore the answer is sitaa jechuudha. jalqaba nagaa gaafachuu qabna jechuudha. I am writing this letter jennee sin jalqabna jechuudha. First we have to greet, okay? Greeting yookaan immoo that nagaa gaafachuu qabna jechuudha. This is the most informal and friendly opening suitability jechuudha for letter to close friend jechuudha. Okay. The next question, which one of the following could be an ending of your job application later? Job application fi xumura kan ta'uu danda'u maalidha? Okay. Xumura kan ta'uu danda'u laala askeet job application maali? Xalayaa bakka lamatti qoonnee ilaalla. Innis formal and informal miti that jalqaba formal dha xalayaa bakka lamatti qoonna formal and informal dha jechuudha. Formal kan jennu kan hojiiwwan garaagaraatiif dhimmoota garaagaraatiif kan barreessinudha. Informal kan jennu ammoo kan hiriyaa nutti dhiyoodhaaf fira keenyaaf for relative and what friendlyaf kan barreessinu jechuudha. That hiriyoota keenyaaf xalayaan barreessinu relativeidhaaf jechuudha. Firootaaf kan xalayaan barreessinu informaalii jalatti jechuudha. Kun endingii mataa isaanii yookaan xumura mataa isaanii yeroo xumura akkaataa xumura mataa isaanii qabu jechuudha. Fakkeenyaaf formaaliidhaaf yeroo baay'ee
maaliin xumurra yours sincerely kan jedhuu fi faithfully kan jedhu xumurra jechuudha. Yeroo baay'ee kana xumurra eenyu formaaliidhaaf kanneen akka job application kanaaf jechuudha. Sincerely faithfully kan jedhu xumurra jechuudha. Okay sincerely yeroo kan fayyadamna sincerely maqaa isaan beeknu yoo ta'e maqaa namni sanaa jechuudha. Fakkeenyaaf sir Mr jennee sir yoo jenne ta'e maqaan beeknu yoo ta'e sincerely faithfully kan jedhu maqaa isaa beekna yoo ta'e jechuudha. Okay fayyadamuu dandeenya jechuudha. Garuu as keessatti maal hin jiru sincerely ni faithfully hin jiru. Maal ta'uu danda'a truly yours jedhee kan jalqabu truly kan jedhu kana being answer ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu best wish best warmly kan jennu kun hundumti isaanii kan maaliif jechuudha. This is for what? For informal letteridhaaf jechuudha. For informal letteridhaaf jechuudha. Therefore yours is formal and appropriate closing for a job application letteridhaaf. Which one of the following is an appropriate ending to your letter of complaint to a company? Complaint to a company dhaaf come to ending ta'uu danda'a. Complaint letter ini maalidha? Is what formal or informal? Is formal. La letter waan ta'eef formal dha akkasi. Formal taanaan immoo maal fayyadamna inni? Sincerely fayyadamna inni. Okay? The answer is A ta'a jechuudha. All the best wish, many thanks. Those are what for informal isaan kun. Informal letteridhaaf jechuudha. Kanaaf the answer is A ta'a. Section 6 types of paragraph writing kan laallu. Paragraph writing yookaan immoo that paragraph barreessuudha jechuudha. Which one of the following sentences is most likely taken from what? An argumentative piece of writing. Writing bakkoota garaa garaatti qoonni ilaalla. Isaanis maalidha? Argumentative, expository, narrative and descriptive dha jechuudha. Descriptive. Okay, isaan kana arfan itti qoonna jechuudha. Argumentative kan jennu isaan kami? Argumentative kan jennu namoota amansiisuudhaaf yaada kan keenya tokko qabna yaada sana namoota biraaf achiisuudhaaf yeroo yaallu this is argumentative jennee kan waamnudha jechuudha. Expository kan jennu immoo bakka lamatti qooduu dandeenya. Tokko definitionii fakkeenyaaf chemistry is jennee definitionii gaafa jennu expository dha jechuudha kan fayyadamnu jechuudha. Okay, inni kan biraan immoo adeemsa yookaan processii wanta tokko ittiin hojjennu gaafa dubbannus fakkeenyaaf buna danfisuudhaaf processiiwwan akkasii barbaachisa jennee that adeemsa yookaan processii gaafa ibsinu expository dha jechuudha. Gosti barreeffamaa nu fayyadamnu jechuudha. Narrative kan jennu immoo yeroo darbe kee taateewwan yeroo darbe keessatti next jennee final jennee kan dubbannu jechuudha. Wanta yeroo darbe ta'ee yeroo narrate goonu yookaan yeroo seenessinu jechuudha. Seenessadha jechuudha. Descriptive kan jennu immoo descriptive immoo sammuu keenya keessatti fakkii kaasu jechuudha. Akkana kan fakkaatu inni sammuu keenya keessatti fakkii kan kaasnudha jechuudha. Hundaafuu which one of the following sentences is almost likely taken from what? An argumentative irraa kan fudhatame isa kamidha? Argumentative maal jenneera? Wanta maal gochuu barbaadudha? Amansiisuu kan barbaadudha jechuudha. We all enjoyed the scene, particularly the reason. We all enjoy gaafa kana wanta amansiisaa jiru qabu jechuun amansiisuu wanta yaalaa jiru qabu jechuudha. Okay, this is for producing a new type of medicine for acne. Okay, kuni producing gosa kanaati. Himaayera wanta himaayera malee wanta amansiisuudhaaf yaalaa jiru hin qabu jechuudha ammas. Okay, better stick to the old fashioned view. Okay, better bareedaadha maaltu stick to old fashioned view. Ilaalcha duriitti yookaan immoo faashinii isa durii fayyadamuuni bareedaadha. Maaliif itti seefsi godhe isatu nagaanu baasa waan ta'eef faashinii durii sana uffachuu qabna. Uffachuu keetti maal yoo ta'u uffata isa ta'u maal keetti yoo ta'u faashinii duriitti akkas gochuu qabna. Laala akkas gochuu qabna. Maal gochuu qabna? Akkana gochuu qabna gaafa jedhu kana gochuu qabda gaafa amansiisuu barbaadaa jira jechuudha. Therefore argumentative dha jechuudha kun. Okay? Argumentative waan ta'eef inni kun maal jechuudha? The answer is C ta'a. Jenneef kana deebisuu dandeenya jechuudha. Okay. What about B? Whether right or wrong, it is up to you to decide. Mirga keeta. Sirrii ta'uu baatus situ murteeffata. Yoon jedhee dhiise wanti na galchu hin jiru jechuudha. Okay? Kana jechuun namicha akka murteessu wanti dhiibbaa gochaa jiru hin jiru jechuudha. Kanaafuu dhiibbaa gochuu qaba jechuudha. Maal ta'uudhaaf argumentative ta'uudhaaf jechuudha. The answer is C ta'a. The sentence presents an argument or opinion. Yaada yookaan argumentii dhiyeessaa jira waan ta'eedhaaf. Which is typical of argumentative writing typically can take it. In turn, which one of the different sentences is most likely taken from what? An expository. Expository in development of the in the Japan definition you can definition computers are he kasakina raichu. Definition of computer jennami definition yeron sinjir. Okay? Akana jennami computer are gaven wika kennaira. Computers are machines used to key in and save information. Okay?
information save gochuu kan nu fayyadu meeshaa akkanaati computer. Kanaafuu kun hiikadha jechuudha. A ta'uu danda'a jechuudha. What about B? I have this old but properly functioning this computer in my office. Gaafiin hiika isaa kennaa jiru jechuudha kanaaf. Okay? As soon as I get to the office, kun gosa maalitti gara narraatiivitti siqa jechuudha kun. This kind of computer appears to be better. Better ta'uu danda'a kun in many ways. Maalidha? Argument yaada kennaara waan ta'eedha. Okay? This sentence provides factual information which is typical of expository writing you can take. Therefore, the answer is A. Gaafiin xumuraa akkas jedha. You would think you are dreaming when this strange creature, a real human being, walks right in front of your eyes. You would think you are dreaming. Abjachaa sitti fakkaata jechuudha. Yeroo strange creature yookaan that strange kan jennu wanta baay'ee haaraa ta'e argamee kan hin beekne jechuudha. Wanta haaraa ta'e creaturein kun yeroo inni real human being fakkaatu, a real human being yeroo akkasitti sosocho'u yeroo kana walks right in front of your eyes. Ija kan kee dura yeroo inni deemu yeroo akkas ta'u he has broad chest bal'aa kan qabu yookaan immoo that qoma cimaa kan qabu qoma isaa kan bal'aa ta'e yookaan qoma guddaa kan qabu yeroo ija kee dura deemu. Okay? And shoulderiin isaa bal'aa kan ta'e gatiittiin isaa bal'aa kan ta'e yeroo akkasii maal gochaa hin jedhamma fakkii sammuu keenya keessatti kaasaa jira jechuudha barreeffamni. Okay? Lala of which two competing necks and heads emerge looking at you with four eyes. Jafuriin kan silaalaa jiru he says. Yoo akkasii this is taken from piece of writing maal jechuudha descriptive dha jechuudha. Maaliif sammuu keenya keessatti maal kaasaa jira fakkii sammuu keenya keessatti kaasaa jira waan ta'eedhaaf jechuudha. The answer is descriptive dha jechuudha. Passage vividly describe the scene and what character which typically descriptive writing dha jechuudha. Asumatti nu ga'a jechuudha. Please viidiyoo kana hiriyoota keessanii qooda amma viidiyoo biraatiin gosa qormaataa biraatiin nutti deebitu nagaan naaf tura.